Lama fajamuun falmiin kan irratti gaggeeffamaa jiru hundeeffamni magaalaa Shaggar mana maree bulchiinsa magaalaa hundeeffachuu kan beeksise torbee kana keessa ture. Manni maree bulchiinsa magaalaa Shaggar amajjii 9 bara 2023 kan hundeeffame yeroo ta'u dura bu'oota isaatis filachuu ifoomsee jira. Akkaatuma kanaan obbo Qaabatoo Albee Afyaa'ii mana maree magaalaa Shaggar, Addee Tsahaay Dabalee itti aantuu Afyaa'ii, Dr. Tashoomaa Addunyaa kantiibaa magaalaa Shaggar taasisuun muuduun isaa addeessee jira. Kaayyoon hundeeffamu magaalichaa magaalattii ammayyeessuuf misooma hawwataa taasisuuf akkasumas magaalaa gidduu galaa diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa taasisuu akka ta'e kantiibaan magaalattii Dr. Tashoomaa Addunyaa himanii jiran. Magaalaa Shaggar jedhamuun bakka tokkotti kan yaamaman magaalota aanaalee fi gandoota magaalaa Finfinnee marsanii jiran akka ta'e ibsameeti jira. Dhiyeenyaa kana hundeeffamu magaalaa Shaggariin wal qabate mormiin adda addaa hawaasa irraa mudatus magaalattiitti gidduu galaa gabaa fi bu'uuraalee misoomaa bal'isuun faayidaa fi mirga uummanni Oromoo Finfinnee fi naannicharraa qabu sadarkaa olaanaa irra geessuuf kaayyoo jalqaba hundeeffamu magaalichaa akka ta'e hubatamuu qaba jedhan Dr. Tashoomaan. Shaggar kutaalee magaalaa 12 aanaalee 36 kan hundeeffamtee fi itti waamamni bulchiinsa magaalattii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif akka ta'e sirna hundeeffama magaalattii irratti eeramee jira. Gama biraatiin hundeeffama magaalaa Shaggar ilaalchisuun jiraattonni godinoota addaa naannawaa Finfinnee akkasumas kanaan dura mormii gaggeessaa kan turan narras mormii jabaa dhageessuu irratti argaman. Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggar irratti jiraattonni aanaa sabbata hawaasa hundeeffamuun magaalaa Shaggar fedhii uummataa kan hin dheenee fi hawaasa gargaritti kan qoodira jechuun muddee 28 bara 2022 irraa kaasee hiriira bahuun mormii qaban ibsatuun isaanii ni yaadatama. Kana malees amajjii 3 bara 2023 asxaan magaalaa Shaggar kan ifoome yeroo ta'u faajjii sirna gadaa fi odaa kan of keessatti hammateedha jedhame. Magaalaan Shaggar magaalota naannawaa Finfinnee, Buraayyuu, Sabbataa, Sulultaa, Laga Xaafoo fi Galaan dabalatee gandoota baadiyyaa hedduu dabalachuun hundaa'uu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa dambii hundeeffama magaalaa Shaggar lakkoofsa 233 muraa 2015 jawoon kololeessaa 10 akka bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee hojiirra oolchuun isaanii yaadatama. Kanaanis miseensota caffee Oromiyaa dabalatee namoonni garaagaraa mormii fi yaaddoo qaban ibsachaa turuun dubbii ijoo dhiyeenyaati. Humnoonni naannoo Amaaraa kan waggoota lama waliif naannoo Tigraay keessa lolaa turan Shiree fi naannoo ishee keessaa bahuun kan ibsame torbee kana keessa ture. Ibsi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti bana baasee humni addaa naannoo Amaaraa Shiree fi naannoo ishee keessaa dirqamarraa turan gaggeessan taasifameefii jira. Waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaatti taasifame hordofee hojiiwwan hedduun raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan humnoonni Tigraay bakka taajabdoonni gamtaa Afrikaa argamanitti roobii dabree amajjii 10 akka bara 2023 meeshaalee waraanaa jajjaboo raayyaa ittisa biyyattii kennuun gabaafamee ture. Walharkaa fuudhinsa meeshaalee waraanaa gurguddaa marsaa jalqabaa kunis naannoo Tigraay kaambii Agulaa Jaamuu fi Maqaleerraa fageenya kiiloomeetira 36 irratti argamu irratti ture. Mootummaan federaalaa fi humnoonni Tigraay waraanaa waggoota lamaaf gaggeessuun badii qabeenyaa fi lubbuu hedduutiif sababa ta'e karaa nagaatiin furuuf waliigaltee nagaarraa hangaan baatii 2 dura ture. Waliigaltichaa hordofuunis waraanni dhaabbachuun alatti bu'uuraalee misoomaa naannoo Tigraayitti adda citanii turan kan akka tajaajila ibsaa, telekoomii, baankii fi balaliin xayyaaraa naannichatti deebi'ee tajaajila kennuu eegaluun gabaafamee ture. Akkaatuma kanaan humni addaa Amaaraa naannoo Tigraay bakkoota qabatee ture Shiree fi naannoo ishee keessaa baafamuun raayyaan ittisa biyyaa beeksisee jira. Gaggeessaa humnoota addaa naannoo Amaaraa kunis itti aanaa ittaamaa jiru shuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abbabaa Taaddasaa fi qondaalonni ajajaa bakka argamanitti ta'uun ibsamee jira. Qondaalonni humna addaa bahaa jiruutis aarsaan hanga ammatti kafalame nagaa walootiif jaamee waan ta'eef haaluma waliigaltee nagaa taasifameetiin ajaja mootummaatiin naannicha keessaa bahaa jiraachuu dubbachuu isaanii raayyaan ittisa biyyaa beeksisee jira. Haa ta'u malee humnoonni Eertiraa bakkoowwan naannoo Tigraay to'atee jiru keessaa bahuu ilaalchisee mootummaan Itoophiyaarraa hanga ammatti wanni jaameen jiru. Raashiyaatti ambaasaaddarri Eertiraa loltoonni isaanii naannoo Tigraay keessaa akka bahaniif gaafachuu kan qabu mootummaa Itoophiyaati malee qaama biraa miti jechuun isaanis ni yaadatama. Humni addaa milishaan naannoo Amaaraa fi loltoonni Eertiraa badiiwwan naannoo Tigraay keessatti wayitaa waraanatti raawwatamaniif himatamaa turuun isaanii ni beekama. Afaan Oromoo manneen barnootaa Finfinnee keessatti akka afaan lammaffaatti akka barsiifamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan murteessee torbee kana keessa ture. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee amajjii 12 gaggeeffateen barattoonni magaalattii keessatti afaan Oromootiin barnoota isaanii hordofaa jiran afaan Amaaraa akka afaan dabalataatti akka kennamuuf murteessee jira. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen barnootaa magaalattii jalatti argaman keessatti afaan Oromoo afaan Amaaraa waliin akka afaan lammaffaatti akka kennamuuf murtee dabarse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sirna barnootaaf daneessa qorachiisa keessatti barattoonni afaan dhaloota isaanii Amaariffaa ta'eef afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti akka kennamuuf murteesse. Kaarkulamiin haaraan kun dhimma falmisiisaa
alaabaa Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti fannisuu fi faaruu Oromiyaa faarfachuu wanti jamii jiraachuu baatus kaarkuramii dura mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatamee hojiirra oolaa ture haqame isa haaraan bakka bu'ee jee. Alaabaa Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti fannisuu fi faaruu Oromiyaa faarfachuu wal qabatee mormiin ka'ee hokkarri cimaan uumamee kan ture yeroo ta'u sababa kanaanis barattootaa fi barsoota dabalatee namoonni hedduun hidhamuun isaanii ni beekama. Akka ibsi waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee baasetti kaarkulamiin kun yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Kotobeetiin kan qoratame yeroo ta'u barsiisota maatii barattootaa dabalatee qooda fudhattoota biratti gadi fageenyaan erga irratti mari'atamee fi falmiin irratti gaggeeffameen booda raggaasifame. Filannoo barattootaa irratti hundaa'uun hanga kutaa torbatti barnoonni hundi afaan Amaaraa yookaan afaan Oromootiin kan kennamu yeroo ta'u san booda gara afaan Ingiliffatti jijjiirama. Afaan Arabaa fi Faransi barattoota kutaa 9 fi 10 filannoodhaan kan kennamu ta'uu kaarkulamii haaraa kana keessattis tuqamee jira. Afrikaatti dhaabbanni feesbuukii qabiyyee Itoophiyaa sagantaa hojii dhaabuuf kan beeksise torbee kana keessa ture. Dhaabbanni Meetaa Afrikaatti qabiyyee feesbuukii sagantaa saamaa xumuraa ji'a bitootessaa hojii isaa akka dhaabu beeksise. Dhaabbatichi ergaa hojjettoota isaaf dabarseen sababa murtee kanarra ga'e yeroo ibsu rakkoo dinagdee isa mudateen ta'uu eere. Dhaabbanni kun yeroo waraana kaaba Itoophiyaa dabalatee qabiyyeewwan afaanota Itoophiyaa kanneen akka afaan Amaaraa, afaan Oromoo akkasuma afaan Tigiree sagattaati ture. Murteen dhaabbatichaa kunis yeroo dhaabbata feesbuukii irratti himanni doolaara miliyoona 2 lammiilee Itoophiyaa lamaan banamee dhagahametti. Haa ta'u malee murteen kun qabiyyeewwan dubbii kakaasanii fi rakkoo nageenyaa uuman sakatta'uun dhaabbataa miti jechuun ibse abbaan qabeenya feesbuukii. Abbaan qabeenya feesbuukii, Instagiraamii fi waatsaappii kan ta'e Meetaan murtee kanaan ga'umsi qabiyyee sakatta'uu akka hin hubamneef akka taasisu himee jira. Murteen dhaabbatichaa kun yeroo manni murtii baatii dhufu hojjetaa duraanii saamaadhaan himata baname irratti aangoo itti ilaalamu qabaachuu fi dhabuu isaa irratti murteessu dura dhagame. Murteen kun baatii gurraandhalaa keessas ni beekamas jedhame. Daani'eel Mootaangaa akkaataa qabiinsa hojjettoota bu'uura godhachuun dhaabbata saamaa fi Meetaa irratti himata bane. Dhaabbanni saamaa hojjettoota isaa keessaa 300 keessumaa waajjira Naayiroobii keessa dalagan akka gaggeessu ibse. Kanneen Daani'eel tumsaa jiranis akkasumas himata rakkoo nageenyaa Itoophiyaatiin baname keessaa kan qooda qabu dhaabbata Forex Global. Akka dhaabbatichi jeetti Meetaan tajaajila qabiyyee sakatta'uu argachuuf dhaabbata biraa waliin waliigaluu hin hafne. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaatti feesbuukiin haasaa jibbansaa hammeessuun himatama. Dhaabbatichi garuu ni waakkata. Dhaabbanni feesbuukii kanaan dura dorgommiin cimuu fi galiin xiqqaachuu eeruun hojjettoota 10,000 ari'uuf akka ta'e ibsee ture. Jabuutiin buufata saatalaayitii irraa samitti furguggifamu ijaaruuf kan beeksifte torbee kana keessa ture. Biyyi xiqqoon baay'ina uummataa miliyoona takka hin caalle qabduu fi ollaa Itoophiyaa taate Jabuutiin wirtuu rookeetii saatalaayitiin irraa gara samitti furguggifamu ardii Afrikaa irraa kan jalqabaa ta'e ijaaruuf akka jirtu beeksifte. Ardii Afrikaa keessaa bakka rookeetiin saatalaayitii irraa samitti furguggifamu hanga ammaa kan hin jirre yeroo ta'u tarkaanfiin Jabuutii kun baay'ee murteessaadhas jedhame. Dhaabbata Ispeesiin Afrikaatti daayirektara kan ta'e Tamidaayoo Oniyaawusan akka ajanitti tarkaanfiin Jabuutii kun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Jabuutiin bakka rookeetiin saatalaayitii irraa gara samitti ergamu kana ijaarsisuuf baasii doolaara Ameerikaa biliyoona takka ishee kan barbaachisu yeroo ta'u ijaarsa kana raawwachuufis dhaabbata hawaa Chaayinaa wajjin waliigaltee duraa waliif mallatteessaniiti jiran. Akkaataa waliigaltee isaaniitiin kaampaaniin saatalaayitii oomishuun beekamu Hong Kong Aerospace Technology Group jedhamu waggoota 30 bakka saatalaayitiin irraa gara samitti ergamu yeroo ta'u san booda Jabuutitti dabarsee kenna. Jabuutiin kaayyoon ishee kaampaaniin kamiyyuu addunyaa irraa bakka irraa saatalaayitiin dhukaasu kan idil addunyaa qabaachuu akka ta'e hima. Jabuutiin haalli teessuma ishee handhuraa lafatti dhiyaattee jiraachuu isheen rookeetii saatalaayitii gara samitti dhukaasuuf filatamtuu ishee taasisas jedhame. Kaampaaniiwwan rookeetii gara samitti ergan boba'aa kanaaf oolu qusachuuf bakka filatamaa akkasii akka barbaadan dubbata daayirektarri Ispeesiin Afrikaa. Biyyoonni lixaa sababa ilaalcha siyaasaan Chaayinaa waliin walitti dhufeenya gaarii hin qabneef kaampaaniiwwan biyyoota lixaa hawwachuun rakkisaa akka ta'u hima daayirektarri Ispeesiin Afrikaa kun. Waggoota kurnan dhufanitti wirtuuwwan saatalaayitii gara samitti erguuf gargaaran Afrikaa keessatti dabalataanis ni jira jedhamee abdatama. Biyyoonni akka Masrii fi Naayijeeriyaa faan wirtuu akkanaa ijaaruuf karoora qabaachuu dhaabbatichatti daayirektarri kun himee jira. Tolegaa qabyamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma.